Muhammad barnoota biyya Ingiliz dhaq odoo abbaan dhoorgu taa ilma kiyyani jallata sodaadhaa jee odoo kanatu Muhammad carraa barnoota argate nan dabarsii yaa baabaa kiyya jee dirqitti biyya Ingiliz deeme. Oduma qaraatii oofuugaa biyyi walin qixxeessa jee walna qixxeessan jee masii galee biyyi gaa nam tokko qoftiin kophaa fiiguun ta'u biyya akka Sololiyaati nam lama lamaan deemti. Sololiyaan beeyta? Sololiyaan kophaan deemuu beeku. Lama lamaan yaa'anii intala takka wajji wal bare. Afaan illeen silaa naman jiru amoonuma jabowwalleen ta'u. Gowwaan waan magaalaan beeytu jaartii dhoysa jammada. Masii galee intala wajji wal baranii saahiba ta'e. Saahiba kijibaasa. Saahiba cubbuu, saahiba zinaa. Namni zigaala fixatee saahiba baluuti, saahiba tiyya, saahiba kiyya jee jaartii tiyya akka nama juutti. Akkanaa beek, akkana amma rakni irraa dhumaa beek, akkitti dhuman akkanaa beek. Ati amma asii yoo deemte warra kiyya jaartii tiyya jechuun ni sodaata. Afaan guuttatteen jedhu. Jaalallee tiyya jaammoo inni durriyyeen sodaata akka malee. Isiinis jaalallee kiyya jedhu. Jaalalleen akka jaartii ta'e oduma deddeebu, odoo deddeebu. Gurratti nu bareedee nutillee nama numa jennoo gamirkaan deebee.